Hello, hi. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa. Bakkuma isin jirtan maratti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu qaqqaaliif gaggaarii ilmaan Oromoo maamiloota chaanaalii Boonee Show jalatti kan argamtan marti keessanuu fayyaadha. Isiniin jedha har'a wantoota tokko qabadhee dhufee jira. Wanni kuni ayyaanni torban lamaan boruuti. Ayyaanni guddichi Faazigaan jechuudha. Torban lamaan boruuti. Haa ta'u malee egaa torbee lamaan boruu haa ta'u malee gabaa lama qabna jechuudha. Roobii fi Qidaamee gabaa lama ta'ee waan akkasii qabna. Sanatti wanni hunduu hin waddada. Wanna tokko waan ayyaana barbaachisu bitadhee ol gaggalchaa tan jira. Torbee darbes wanna ta'e wayii bitee isiniif viidiyoo waraabeen jira. Har'as immoo waan ayyaana barbaachisu keessaa isa jalqabaan shunkurtiidha. Shunkurtii isiniif fideen jira. Shunkurtiin akka naannoo biraatti xiqqoo hin dabalee. Akka naannoo keenyatti garuu giddugalarra jira hin daballes. Baay'ee bareedarra jira shunkurtiin dhugaa dubbachuudhaaf. Yoona ayyaana kana jala shunkurtiin baay'ee tokko waddada. Garuu galata waaqa shunkurtiin bareeda. Shunkurtiin argaa jirtan kuni kiiloo 5. Kiiloo 5 kana assaabaa kiiloon tokko birrii 30 bite jechuudha. Kiiloo 5 kiiloon tokko birrii 30. Ani immoo kanan bitadhee kan argitanii kiiloo 5 shunkurtiin kun jechuudha. Baay'ee namatti tolti. Isiniin jedha. Akkasumallee yeroo baay'ee daabboo yeroon hojjedhu qamadii mana namaatiis mana kootiifis yeroon daabboo fayyadamu dhugaa rabbii duqeetiin natti hin tolu. Duqeetii hin jaaladhu daabboodha jechuudha. Daabboo qamadii jaaladha. Kunis egaa as keessatti qulqulleessee miicee aduu keessatti hafee daaksisuufini jechuudha. Kan inni addanatti diriirse kunis kanuma ayyaanatii daabboo ayyaanatii duqeetiin natti tolu dhugaa rabbii addeenya isaatii fi namoonni baay'een hin filatu. Akkasumallee hojii isaatiif hojii qusiidhaaf duqeetiin filatu. Ani immoo baay'ee daabboo qamadiitu natti tola jechuudha. Manaayyii yoon fayyadamu, mana namaatillee yoon fayyadamu, eessayyuu yoon fayyadamu daabboo duqeetii osoo hin taane qamadii duwwaarraa kan hojjetamudha. Akkasumallee maangoon kun xixiqqoodha. Maangoon kuni akkanatti birrii meeqa bite wattanii birrii 20 nama mana baarraan bite. Gabaa dakaa 07 yoo bu'an garuu kanatu birrii 10. Ani immoo kana hunda ishii birrii 20 bite. Waan isin ajaa'ibu keessaa jechuudha. Boqqolloo sanyii akka carraa ta'e boqqolloo sanyiin argadhe facaasudha. Foonaa koo keessa facaasuudhaafini. Boqqolloo kana argadhee sanyiidhaafini. Kan akkana birrii 40 bite jechuudha. Nin facaasaa lafa qopheesse. Akkuma carraa isa bituuf hin baane garuu carraan irra na buusee argadhe shunkurta kanas bitee. Waan hunda bibbitee ol gaggaleen isiniin jedha daawwattoota kiyyaa kasalillee kan suuqiti. Suuqidha fin bite haa ta'u malee akka yaadee bites hin taane haa ta'u bareeda galata waaqayyooti. Amma lafti gannatti adeemaa jira. Kasala namni gubuun jiru maalidha? Haadholii irraa yeroo waan tokko bitanii deebi'anii gaabbuuni yookiin waan kasala kan lafatti naqsiifattee gaabbuun hin jiru jechuudha. Sheemno yookiin sitti ulfaata jechuudha. Haadholii irraa waan tokko bittee ashasha'uu yookiin caccabsuun kun baay'ee namatti hin tolu. Nama humna qaburraa yoo ta'e illee homaa rakkisa miti. Isiniin jedha kasala kana dhugaa dubbachuuf kan argaa jirtan kana jechuudha. Kasala qarshii 400.